Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu sagantaa gaaddisa raabaadorii kanarraa qabannee dhiyaanneerra sagantaa keenyarraa keessatti keessummoonni lama nu wajjin jiranii tokko obbo Amaan Kadir Kamsareeti kan biraa obbo Bantii Galataati anis Yaayaa Bashir ta'uudhaan hundumtuu asuma Awurooppaarraa sagantaa irraa keessatti qophii tokko irratti haasa'uuf yookiin mari'achuudhaaf dhiyaannee jirra. Kunis waa'ee dokumentii naannoo Amaaraa yookiin mootummaa naannoo Amaaraa biraa bahe tokkotu jira. Dokumentiin kun haala gamaagama yaada uummataa kan jedhu kan qabatee bahe. Gamaagamni kun maal fakkaataa kan jedhu egaa ejjennoon kun yookiin qaamni dokumentii kana tolche mootummaa naannoo Amaaraati yookiin biltsiginnaa naannoo Amaaraati. Biltsiginnaa jechuun immoo warra biyya bulchaa jiru jechuudha. Qabiyyeen dokumentii kanaa akka malee waan hawannaa keenya argateef yookiin immoo waan nama hawatu yookiin waan nama ajaa'ibu waan of keessaa qaqqabuuf jecha irratti mari'achuudhaaf har'a dhiyaanne. Obbo Amaanii fi obbo Bantii baga nagaan dhuftan. Akka nu hubadhutti isinis dokumentii kana argitaniitu natti fakkaata. Dokumentii biltsiginnaa naannoo Amaaraa biraa miliqee baheedha kan akka iccitiitti qabamuu fi keessoo mootummaa naannoo sanii yookiin mootummaadhuma biltsiginnaa keessatti qofa kan wal hubachiifamudha wantichi. Garuu miliqee bahuudhaan nu bira gahee jira. Wanta dokumentii kana keessatti ka'e keessaa tokko በኦሮሚያ ክልል ታሪካዊ የአማራ ጠላቶች ላይ ጀልቀባ ዋን tokko achi keessatti jechuudha. ኦሮሚያ keessatti diinota seenaa kan ummata Amaaraa yookiin immoo diinota Amaaraa yookiin diinota ummata Amaaraa kan seenaan beekaman irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu jalqabe jabeessinee deeggarraa waan jedhu keessaa qaba jechuudha. Kun maal jechuu akka ta'e irraa dubbachuu barbaachisaa. Nu hanga beeknutti biyya kana keessatti akka mootummaatti hubannoon akkanaadhaan jiraata jennee hin yaannu dhugaadha. Seenaa biyya sanaa keessatti seenaan mufachiisaa ta'e uummatarra dhiibbaan gahee uummanni mootummaa sana jalatti Itoophiyaan eega ijaaramte qabee cabaa dhufee eenyu akka ta'e sirna nafxeenyaa immoo uummata cabsuudhaan akka beekamu kun waan lafarra jiru jechuudha. Haa ta'u malee sirni nafxeenyaa sirna duriiti. Warri ammas aangoorra jiru kun diinota seenaa kan Oromiyaa keessa jiran irratti tarkaanfii fudhatamaaru ni deeggarra yeroo jedhu qaamni mootummaa tokko maal jechuudha? Kuni qaama mormituutiin miti yookiin dhaaba mormituu miti yookiin nama dhuunfaa tokkotu jedhee miti. Kan kana jedhaa jiru qaama dokumentii qaamni mootummaa naannoo Amaaraa yookiin biltsiginnaa naannoo Amaaraa baasedha jechuudha. Oromiyaa keessatti diina seenaa ummata Amaaraa jedhanii ummata Oromootii fi ummata Amaaraas wal dura dhaabuudhaaf wal afoo dhaabanii wal dhabsiisuudhaaf waan akeekkates ni fakkaata wanti kun jechuudha. Uummanni akka uummataatti diinummaa walii qaba jedhee mootummaa dubbatutu biyyattii sana bulchaa jira jechuudha. Mee waan kana akkamitti ilaalte obbo Amaan sirraan eegala? Hayyee galatoomii obbo Yaayyaa gaafiin kun gaafii hedduu murteessaa barbaachisaa. Akkuma atuyyuu jette yeroo ammaa kana qaamni mootummaa biyya bulchuu inni seenaa Amaaraa Oromoo ta'uu akeeka. Achirratti tokkoffaa Onag taarikaawii xalaat jedha. Kalammataa warri kabajaa inni Minilik xureessuu duwwinnee balleessina jedha. Kanaafuyyuu karaa biraatiin kun ka agarsiisu mootummaan amma biyya bulchu kun mootummaa nafxanyaa ta'uu isaa ifatti ragaa qabatamaadha. Ka haaluu hin dandeenye jechuudha. Maalifi paartiin biltsiginnaa naannoo Amaaraa qaama biyya bulchu waan ta'eef walumaa galatti imaammataa fi ijjannoo isaanii akka ta'e agarsiisaa kun ragaa qabatamaadha. Kana akka gaariitti laaluu fi
ummanni Oromoo ammallee firaa fi diina isaa akka gaariitti qulqulleessee hubachuun barbaachisaadha jedheetinii yaada. Kanaaf diinni ummata Oromoo naafxanyaadha wanni jennuuf kana. Naafxanyaa yoo jennu immoo naafxanyaan sabas hin qabu, gandas hin qabu, naatoos hin qabu, bineensa siyaasaati. Walillee nyaata, kabirallee nyaata. Naafxanyaa yoo jennu sirna jechuu kenna. Gita dureeyyota jechuu kenna. Naafxanyaa yoo jennu warra biiluu baafachuuf deemu jechuu kenna. Revanchist ka warri faranjii jedhuun kana fakkeenyaaf eenna kana nama tokko ka bara dargiitirraa hambaa bara dargii ta'e tokko generaalli tokko Qayyis Shibbiriin Oromoo irratti haa deemuu jedha. Kuni biiluu baafachuudha. Gumaa baafachuullee Oromoon gumaa baafata. Kun dhiiga baafachuudha, biiluu baafachuudha. Oromoo lafarraa duguugudha. Kanaafuyyuu biiluu baafattuudha. Mootummaan bilxiginnaa naafxanyaa haara. Yeroo ammaa kana naafxanyaa sirna naafxanyaa yookiin mootummaa naafxanyaa murna naafxanyaa bakka lamatti addaan baafnee ilaaluu hin dandeenya. Tokkoffaa naafxanyaa haarawaa ka uf ququyyisee uffakkeessee fakkeenyaaf kana fudhachuu bilxiginnaan akka naafxanyaa haarawaa tokkootti lafa kaa'uu hin dandeenya. Warri immoo azeemaa fakkeenyaaf yoo fudhannee jenne jarri kuni baay'ee walitti dhiyoodha. Xiqqoo garaagarummaa yaadaan qabaatanillee tokkoffaa economic liberal economy jedhu civic nationalism yookiin immoo federalismii fakkeessaa tokko sabboonummaa fakkeessaa Itoophiyummaa san qabu garuu garaagarummaan isaanii garaagarummaa bifaati malee garaagarummaa hundee hin qaban. Hundi isaaniitu fakkeenyaaf wannoo yoo fudhattee jette Abiniin yoo fudhattee jette Baaldaraasiin yoo fudhattee jette Harcaatuu bara dargii yoo fudhattee jette kuni gola naafxanyaa dullachaati. Naafxanyaan dullachi kun keessattuu bifa adda addaa qaba. Miidiyaallee miidiyaa irratti warri qooda fudhates uf ijaaretu jira. Jaarmaya politikaatiin uf ijaaretu jira. Naafxanyaa jennu karaa biraatiin qorqalbii jechuudha. Kuni walumaa galatti alaa fi keessaan wal gurmeessee wal dhaga'ee ummata Oromootii fi Oromummaa balleessuu irratti xiyyeeffatee duulaa jira jechuudha. Kana jechuun amma onag jechuun yeroo ammaa kana murna tokko jechuu miti. Oromoon dogoggoruu hin qabu. Onag jechuun yeroo ammaa kanatti warra sabboontota Oromoo hundumaa jechuudha. Karaa biraatiin miyyee minilikiin warra maqaa xureessan yoo jedhu mallattoon gootowwan Oromoo ka ta'e fakkeenyaaf siidaan aanolee buqqa'uu qabaa jedhanii saganteeffatanii jira. Calanqoo buqqa'uu qaba. Wanni Oromoon kiyya jedhee himatu hundumtu isaatu iyyuu buqqa'uu qaba jedhanii warra deeman. Yeroo kan ammaa kana immoo kana duulee duulchisu eenyu mootummaa bilxiginnaati. Yookiin immoo fiitawraariin hayyuu duree fiitawraarii kana maal jennaan Abiyyi Ahmadii jechuudha. Yaada isaa jalatti duulanii duulchisaa jiru. Kanaafuu warri mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhu yookiin immoo Oromoo lamaantu wal lola jedhu dogoggora guddaadha, birjaajii guddaadha. Yeroo ammaa kana naafxanyaa fi Oromootu wal lolaa jira. Oromoo lamaaniin miti kan wal lolaa jiru. Naafxanyaa fi Oromootu wal lolaa jira. Mooraa lamatu jira. Mooraa naafxanyaatii fi mooraa Oromootu jira. An akkasitti ilaala kana. Kuni ragaadha wanni har'a gabbayee. Kuni ragaa qabatamaadha. Diinota seenaadhaan diinota uummata Amaaraa Oromiyaa keessatti tarkaanfiin irratti fudhachuu jalqabamu deeggarra jedhe uummanni Amaaraa jechuun biltsiginnaan naannoo Amaaraa dokumentii kana keessatti katabe jechuudha. Dhugumatti uummanni naannoo Amaaraa kana jedhe immoo ofumaaf waan ofii barbaadan jedhaa jiraniin ifaa miti. Garuu eenyu seenaadhaan diinota uummata Amaaraa jedhanii wanni akka keessatti qaama kam eenyu irratti tarkaanfii fudhatamaara eenyu baananii jechuudha. Baay'ee galatoomii yaayyaa. Dokumentiin kun waan baay'ee nu barsiise. Namni dokumentii kana sheeruu godhee galata guddaa argatu. Dhugaa jirtu bakkee baasee shakkii uummataa sirriitti bakkee baasee
Kanaafuu baay'ee guddaa galateeffannaa jedhee yaada. Dokumenticha yeroon ilaalee akka karoora hojiiti inni tokko. Dokumentii lamaan ilaalee for that matter. Inni tokko karoora hojii isa gadi bobba'anii kaadireen yookiin immoo dabballeen dhaqxee akkas jettee uummata mari'achiiftee uummata kakaaftuu fi inni gara biraan tokko immoo duubdeebii isa isaan dhaqanii hojjetan sana. Kan nama dhibuu karoora hojiitii fi duubdeebii gidduu yeroonis baay'ee gabaabaadha. Duubdeebii sana kan isaan Bahar Daaritti dhiyeessanii aduu hamilee yookiin immoo adoolessa 17 akka lakkoofsa biyyaatti. Dokumentiin inni jalqabaa inni checklist jedhu sun immoo kan qophaa'e adoolessuma kana keessa. Kanaaf maal jechuudha? Dokumentiin kun amma gadi ba'ee hojiirra haa oolu malee duraan dursanii karoorfatanii maaliif akka antiniittis kan isaan kaa'anii erga wareegama nama kanaatii wareegama caaluutii Oromiyaa keessatti waan ta'e biyya keessattis waan ta'e kan jedhu akka seensaatti qaba. Kana duraan dursanii akka isaan qopheeffatan Oromiyaa keessa isa jiru hundumaatiif iyyuu qophiin tokko akka jiru natti agarsiisa. Egaa gaafa isa laallee jennee immoo gara qabiyyee isaatti gadi adeemnu qabiyyee gurguddaa lama akkuma obbo Amaan amma kaasanii inni tokko seenaa keessatti diinota saba Amaaraa kan ta'an Oromiyaa keessa warra deddeebi'an jedha. Inni tokko immoo dhimmiyyee Minilikii naftanyaadha. Mootummaa naftanyaati. Maaliif dhimmiyyee Minilikiin naftanya akka ta'anii jarri iyyuu beeku. Amma gaaffii gaafattetti yoo deebi'ee uummata Oromoo keessa yookiin immoo naannoo Oromiyaa keessa kan deddeebi'u uummata Amaaraatii fi seenaa keessatti diina jedhanii kan isaan yaadan. Qaama birmadummaa Oromootiif socho'u. Qaama hacuuccaan Oromoo irra ga'u kuni dhaabbatu jedhu. Qaama kana jechuudha. Qaamni kun immoo eenyu? Qaamni kun Oromoodha. Oromoo mataa isaati. Abaa'oo jedhan inni isaan waamanii itti maxxansuuf akka isaaniif ta'utti bara wayyaanees abaa'oon dhaabadha. Maqaa dhaaba sanaan nama xureessaniitu nama qabatu. Oromoo ta'uun jara kana biratti wayyaanee birattis warra kana birattis Oromoo ta'uun abaa'oo ta'uudha. Abaa'oo ta'uun immoo maqaatti maxxansaniitu shanee jedhu takka yeroo akkasii maal jedhu. Kanaaf iyyuu jarri kun diinummaa seenaa kan jedhanii kan isaan lafa kaa'anii Oromoodha jechuudha. Kanaan maaliin mirkaneeffannaa namichi finxaalessi waggaa darbee namoota fixee ofiisaatii du'e sun waan dubbate tokko qaba. Walgahii tokko konfiraansii guddaa tokko irratti maal jedhee dubbataa waggaa 500 fuuldura diinonni keenya dhufanii isa nu weeraran sanyii isaa seenaa isaa nuti deebi'aa jira. Diinota keenya jedhee waggaa 500 kan isaan jedhee egaa jaarraa 16ffaa keessa isa ture sanatu seenaa ofii isaaniitii uummatanii sabi Oromoo jaarraa 16ffaa keessa nu weerare jedhanii isa haasa'an sana waggaa 500 fuuldura diinummaa nurratti ture sana nurratti deebisuuf nurratti ka'anii jiru kan inni jedhu akka jirutti Oromoodhaan jedha jechuudha. Kanaafuu diinummaan bilxiqinnaa naannoo Amaaraatiin labsame kuni saba Oromoo irratti labsame malee dhaaba kamiyyuu miti. Kana jala sararree beekuu qabna jechuudha. Namnichi Oromoon tokko amantiidhaan addatu hin ta'in saalaan qabeenyaan barumsaan gahee hojiitiin addatu hin ta'in Oromoo ta'uu isaan qofa dhaaba bilxiqinnaa naannoo Amaaraa jedhamu sanaanii akka diinaatti ramadamee yookiin immoo akka diinaatti farrajamee jira jechuudha. Kanatu naa gala. Tarii waa'ee dhimmiyyee Minilik kan jedhu suni olaantummaa Amaaraa mallattoo olaantummaa Amaaraati. Kanatti nama bu'u immoo ni diineffannee ani balaaleffannaa irratti duulla isa jedhan tarii haala amma Oromiyaa keessa jiru wajjin wal qabsiisnee haasa'uu dandeenya. Qabxii itti aanu ta'uu danda'anii yaada. Galatoomaa sillachuu dubbicha isin haqasaarraa dubbattanii jirtanii annis wanti itti dabalu yoo jiraate waan amma bantiin dhumarratti tuqeerraan eegala. Waggaa tokko dura baatiidhuma tokko akkas dura jechuudha. Waggaa tokkoof baatii tokko dura
namni jeneraal Asaaminoo Tsiggee jedhamu fonqolcha mootummaa yaale jedhamee naannoo Amaaraatti walirratti dhukaasanii pirezidantii naannochaa kan yeroo sanaa Ambaachoo jedhamu walajjeesanii namichis boodarra ajjeefame yeroo sanatti wanti fakkaataa ture gowwoomfamaa ture Oromoonni warra finxaaleeyyii nafxanyaa sirna mootummaa Itoophiyaa dhuunfachuu barbaadu warri giddugala yaada giddugalummaadhaa qabu to'atanii to'annoo jala oolchanii yaalii jarri sun mootummaa qabachuuf turan to'annoo jala oolchanii ergaa jedhuun burjaajeffamaa ture jechuudha yeroo sana waggaa tokko duranii yaadanna yoo ta'e jechuudha. Amma garuu wanni kaayyoon Asaaminoo Tsiggee itti wareegameef suni caalaatti namichi otoo lubbuudhaa ka'ee waan amma mul'ataa jiru kana argee jara kana waan qabu akka badhaasu beekamaadha. Hawwiin inni qabaachaa ture akkuma amma bantiinis jette waan waggaa 500 duraa kaasee kan dubbataa ture seenaadhaan diinota uummata Amaaraa jedhee kan inni dubbataa ture sun eenyu akka ta'e ifa jechuudha. Uummata Oromooti akka amantiittis immoo amantii Islaamaas ni dabalata wanni waggaa 500 dura yeroo jedhamu ka'u kun jechuudha. Ammas akka sabaatti keessumattuu halaalluuti. Uummanni isaan akka diinaatti ilaalaa jiran uummata Oromooti. Waggaa 500 dura kan Asaaminoo Tsiggee jedhe sun ammas dubbatamaa jira jechuudha. Seenaadhaan diinota uummata Amaaraa jedhamaa jira. Kana kan jedhe uummata jedhu malee jarri kun biltsiginnaa naannoo Amaaraati kan akkasitti dubbii kana qindeessee galmeeffatee hojiidhaaf itti karoorfatee deemaa jiru jechuudha. Kuni anaaf hiikaa gurguddaan lama qaba. Tokko ummatoota gidduutti wal dhabbii yookiin dhiiga wal dhagalaasisa dhaabbata hin qabne fiduu barbaadu jarri kun. Ummata kana lamaan walitti bineensomsanii walirratti diinessanii garmalee jechuudha. Seenaa durii sana luqqisanii Oromoo isa dur madaahee madaasaa har'a godaannisa isaa hidhatee bisanii horfanii dhiigsuudhaan warra kaan immoo olaantummaa kee deebisuuf hojjechaa jirra jedhanii caalaatti goobsuudhaan ummatoota kana lamaan gidduutti keessumattuu hamaan yookiin wal waraansi akka dhalatu waan fedhiin jiru fakkaata jechuudha ibsa kana keessa. Malee qaama mootummaa tokko kan ta'e tokko akkamitti jecha akkanaa fayyadama? Seenaadhaan diinota ummata Oromiyaa keessa jiru yeroo jedhamu qaamni sun eenyu faadha kan amma tarkaanfiin irratti fudhatamaaru isa jedhu yeroo laallu qaama shiftaa wayii miti. Qaama shororkeessaa daggalaa bahee ummata seene tokko miti. Yookiin qaama biyya ambaarraa dhufe alagaa miti. Tsagroliuuxii miti. Ilmaan Oromoo haqa isaaniif falman. Ilmaan Oromoo wal qixxummaa ummatootaaf dubbatan. Kan akka Jawaar, kan akka Baqqalee fa'aadha. Amma mee fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessatti sochiin bifa lamaan jira waan wal haaluu hin dandeenye jechuudha. Kan gama waraanaa jira, kan karaa nagaa ni jira jechuudha. Arra diin lamaanuu akka diina tokkotti wal qixxeetti ilaalamee kan itti duulamaa jiruuf Oromoo waan ta'ame qofaaf Oromoo taanaan Oromoo taatee Oromummaaf quuqamnaan fedhu qawwee qabadhu, fedhu harka duwwaa lolii ati diina hamaadha jechuudha biyyattii Itoophiyaa kana keessatti. Kana argaarra jechuudha mootummaa kana jalatti. Kanaaf seenaadhaan diinota uummata Amaaraa adabuun kana deeggarraa kan jedhamu kuni kan warra mana hidhaatti naqamanii kana jechuudha. Waan biraatii miti. Warri mana hidhaatti naqame kun akka waan seenaadhaan diinota uummata Amaaraa ta'aniitti hawaasa Amaaraa keessatti hubannoon akkanaa akka babal'atu tolfamaa jira jechuudha. Kun saba kana lamaan gidduutti nageenyi akka hin jiraanne gochuuf ta'e jedhame waan tamaa jiru fakkaata. Oromoo dhagahus uummata Amaaraa akka jibbamsa hamaadhaan laalu kan isa dhiibudha. Gama sanaan immoo caalaa of olaantummaa ofii akka hubatanuu fi Oromoon uummata yeroo jilbeenfatee buluu qabu ta'uusaa seenaadhaanis akkas ture abbootiin keenya akkas gochaa turanii ammallee akkas ta'uu qaba. Ilaalchi jedhu ilaalchi summaan akka sammuu namaa keessatti dagaagaa deemu tolchaa jiran jechuudha gama kaanii. Gaa qaama mootummaa ta'eeti kun kan wanta kanaa kun mul'ataa jiru mootummaan kun dhugumatti biyya kanaa garamitti oofaa jira kan jedhu yaaddoo guddaadha jechuudha. Kanumaan wal qabsiisee duuba sana keessatti
waa'een Jawaar faa Baqqalee faa ka'eera jechuudha. Jarri kun amma keessumattuu maqaadhaanii inni Jawaar bashimgilinnaa liiffattuu ilaallu yaaddoo inni kun amma yaaddoo guddaa ta'ee ibsamaa jira jechuudha qaama kana keessatti. Kuni mataan isaa maal agarsiisa? Dubbii reefuu dubbanne sana soora jechuudha. Waan reefuu dubbanne sana deeggara jechuudha. Komplimentarii. Seenaadhaan diinota uummata Amaaraatu Oromiyaa keessatti dhahamaa jira. Kana ni deeggarraadha yaadni inni duraa jechuudha. Ammas immoo yaaddoon nuti qabnu immoo jedha. Itti gadi siqee jechuudha. Jarri Jawaarfaa Jawaar qofa miti gaa. Jarri Jawaarfaa yeroo jedhamu kan Jawaar fakkaatu fi qabsaa'ota Oromoodhaa mirga Oromootiif walqixxummaa sabaaf sablammootaatiif dubbatanii falmanii kanuma qofaaf yakkamanii mana hidhaa nam'anii jiran hunda laallata jechuudha. Wanti kuni manguddummaadhaan hiikamuu maluu achi baanaan biyyattiin gara wal waraansaatti seentii jedha. Look, isaan kun ilmaan biyyaatii miti jechuudha. Jawaar fa'aa warri Jawaar wajjin kan biroonis hunda maqaa dha'uudhaaf hin dandeenyu waan ta'eef Jawaar fa'aa jenna. Jawaar mul'ataadha. Jara birattis akka bulguutti kan sodaatamu waan ta'eef Jawaar fa'aa jedhan yeroo kaa'anu ilmaan Oromoo haqaaf walqixxummaaf falman kanaaf immoo yakkamanii mana hidhaa naqaman yoo hiikaman biyya kana keessatti gatteenyee araara buufna afuurri jedhu mootummaa kana keessa hin jiru jechuudha. Kana argina. Maaltu jira faallaa kanaatiin jarri kun yoo tarii sodaa qaban araaraan yoo hiikaman mana hidhaarraa yoo bahan biyyi kun diigamuuf deemti yookiin gara wal waraansaatti deemna kan jedhu afuura akkasii gadhaabamaara naannoo Amaaraa keessatti jechuudha. Akkuma argaa jirru uummanni Oromoo hoogganoonni koo naafa hiikamanu jedhee falmaa jira jechuudha. Falmaan kana caalaa itti fufuuf deemaara jechuudha hoogganoota kana hiiksisuudhaaf. Kuni akkamitti interpreet godhamee jira jechuudha gama biltsiginnaa naannoo Amaaraatitti. Jarri kun yoo hidhaadhaa hiikamaniif dhiiga wal dhangalaafnaa beekadhaa ergaa jedhutu biltsiginnaa afaan Oromoo dubbattuuf ergamaa jira. Ergaa akkasii dabarfamaafii jira jechuudha. Yoo waan nu wajjin itti fufuu barbaaddan ta'e Jawaar fa'aa hidhamtoota Oromoo mana hidhaa jiran qabsaa'ota Oromoo sana akka hiikne. Isaan hiiknaan nu wajjinii wal dhabdee guddaa seentu biyyi kunis gara wal waraansaatti seenti. Doorsisa jedhuun deemamaa jira jechuudha. Kun qaama mootummaa biltsiginnaa Abiy Ahmediin hoogganamu qaama biraatii miti. Naannoo Amaaraa jedhii naannoo fedhe haa ta'u. Naannoo Amaaraa kan jennuuf dokumentiin kun achi waan ba'eef qofa maqaa kana dhodhoofna malee kun abbaan shira kanaa mootummaa biltsiginnaa Itoophiyaa bulchaa jirudha jechuudha. Afaan Oromoo dubbatu, Amaarinyaa dubbatu, afaan fedhe dubbatu. Kana keessaa hubanna jechuudha. Mee dubbii kanarratti gara keessanitti deebi'a. Waan nama reefuu kaase kanarratti nan hubadhaa akka waan bal'aa irratti dabaluu dandeessanu. Jawaar fa'aa mana hidhaatii bahuun kan nuti jennu Oromoon jechuudha. Yoo bahan araara bu'aa gattaa'amee mari'atamaa all inclusive waan ta'e tokkoon waan hunda hammatu tokkoon reconciliationiin biyya kana keessatti araarri dhugaa biyya kana keessatti akka bu'uuf mormitoonni gama hunda diinummaa dhiisanii wal dura ta'anii hiree waloo keenya borii murteeffachuudhaan malee biyyi kun nagaan argattu kan jedhutu jira jechuudha gama Oromootiin akkan beekutti. Jarri immoo gamaa hiika kana kennaafii jiran kun akkamitti wal araarama jettume akkitti Oromoon ilaalu hidhamtoonni keenya hoogganoonni keenya bahan malee nagaan biyya kanatti hin bu'u jedhu gamaa immoo warri immoo biltsiginnaa walumaa galatti biltsiginnaan mootummachumti yoo jarri kun hiikamanii biyyi kun wal waraansatti seenti kanaafuu hiikamuun qabu ilaalcha jedhu jira. Akkamitti wal araaramuu danda'a? Gara maalitti deemaa jirra obbo Amaan? Gaafii kanatti dhufu duratti waan ati kaafte qabxii bareedaa kaafte maaliifi diina Amaaraa ka jedhu ummata Amaaraatii miti ka kana jedhu. Ka kana jedhu naafxanyaadha. Kuni ka agarsiisu naafxanyaan diina hundumaatu ta'uu isaati. Naafxanyaan diina hundumaati. Diina cunqurfamaa Amaaralleeti. Kana ragaadhaan mirkaneeffachuun hin danda'amu. Seenaa keessatti jalqaba lola imbaaboo ka jedhamu takla haimaanutiin naafxanyaan manzee itti duulee ummata Goojjam lafarraa dhabamsiise. Kuni ragaa qabatamaa.
diina ummata Amaara illee ta'uu isaa diina cunqurfamaa Amaara biyya isaa keessa jiru kanaaf xanyoomee biyya keenya dhufe osoo hin ta'in sanillee ta'uu isaa. Kalammata karee fuutana obbo Bantiin kaasee nama Asaaminoo Xiggee lamaanuma isaaniitti wal nyaate namni biraan ajjeefne dhufe. Kanaafuu ufiifuu wal nyaatu bineensa nafxanyaan bineensa ufillee nyaata ka birallee nyaata ka jennuuf kan. Karaa biraatiin amma gara qabxii ati kaafteetitti yoo deebine akeekni isaanii maalii ka jedhu. Kana yoo jedhan akeekni irratti qophaa'an irra oolchuuf deeman maali ka jedhutti yoo dhufnu tokkoffaa Oromummaa fi sabboonummaa Oromummaa balleessuudha. Kalammata Oromoo hoggana malee hambisuudha. Jawaar Muhammad jalqaba Caaluu Hundeessaa ajjeesuun isaanii kanarraa ka'anii immoo Jawaar Muhammad fi Baqqalaa Garbaa akkanumas Jawaar Muhammad faa jenna akkumatu jette isaan mana hidhaatti guuruun hogganoota Oromoon hin qaba jedhu mana hidhaatti guuruun qabsoo Oromoo hoggana malee hambisuudha. Tokko tarkaanfiin tokko kan. Kalammata qabsoo Oromoo hoggana malee eega hambisaniin booda qabsoo Oromoo jaarmaya malee hambisuudha. Kaabaa irratti duulaniifis kaafaa irratti duulaniifis kana. Kanaafuu amma nafxanyaa wajjin araarri waan jiru natti hin fakkaatu. Nafxanyaan araara hin beeku. Maaliif wanni isaan nafxanyaan sirni nafxanyaa ka beeku ol aantummaa gita bittuu mirkaneessuudha. Kanaafuu rakkoon biyya sanii sun araaraan haasawaan waliigalteedhaan hin furama. Viizhinii jedhu, ilaalcha jedhu, sagantaa jedhu, imaammata jedhu hin qaban. Karaa biraatiin warri nafxanyaan afaan Oromoo dubbatus homaa garaagarummaa hin qaban jedhee yaadu. Odoo garaagarummaa ka qabaatan taate rakkoo karaa haasawaatiin, politikaatiin hiikamuu danda'u ka Jawaarfaan illeen iyyaa turan wanni kunii karaa politikaatiin haasawaan furamuu qaba. Haasawaan walii haasofne rakkoo kana furachuu qabna osoo jedhanii iyyan osoo ummanni Oromollee kana jedhee jaarmeewwan Oromoo dubbatan qawwee filachuun Oromoo irratti duula walirraa hin cinne wal duraa boodaan jalqabuun isaanii rakkoo biyya sanii karaa nagaatiin furuuf sagantaa tokkollee yaada tokkollee akka hin qabne agarsiisa. Falli isaa qabsoo ummanni Oromoo qabsoo jalqabe itti fufuudha. Akkuma obbo Bantiin reefu jedhe Oromummaan nutti duulaa jiran, jaarmaan nutti duulaa jiran, gandaan nutti duulaa jiran, amantiin nutti duulaa jiran, kan nutti duulaa jiran Oromoo waan taane qofaaf. Kanaafuu Oromummaadhaan ijaaramnee humna kenna tokko goonee Oromoo caccabsuudhaaf diiguudhaaf shira xaxamuu maseensaa qabsoo itti fufuu malee yoo taariigaa dhumarratti qabsoon Oromoo harka isaanii micciirte gara haasawaatti illee dhufuuf hin dirqamuu jechuudha. Garuu falli amma jiru qabsoo itti fufuu qofaan. Galatoomii obbo Amaan. Obbo Bantii maal jetta waan kaafne kanarratti? Egaa sodaa isaan qaban egaa sodaa jedhanii lafa kaa'anii yookiin sigaat jedhanii afaan Amaariffaa isaaniitiin Jawaar faanii kamuu danda'u jaarsummaadhaan kan jedhu sodaa guddaadha. Sodaan kuni maalirraa madde yoo jenne kaayyoo isaan kaayyeeffatanii jalqaba waan kanatti seenan itu jalaa fashala. Egaa akkaataama dhaaba isaanii yoo ilaalle dhaabi isaanii tokko. Ati jetteetta silaa afaan adda addaa dubbatu malee dhaabi tokkodhanii hunduma ishee walitti makaniiru. Durii isaa naannoodhaan illee kurfaa'ee jiru kanaaf walitti makanii dhaaba tokko godhaniiru. Kanaafuu kufaatiin Oromiyaa keessaa kufaatii Amaara keessaa ta'a jechuudha jara kanaaf. Amma gaa jalqaba kan isaan barbaadantu jira. Kan isaan barbaadanii waan sadii jedhee lafa kaa'een maaliifi jalqabuma fakkeenyaa fi ammanii sila jalqaba seensa irratti wanti lafa kaa'adhe tokkotu jira. Dookumentii isaan gadi baasan kuni karoorri isaatii fi yeroo isaaniitti deebisan kun yeroon isaa baay'ee gabaabaadha. Hojichi immoo baay'ee bal'aadha. Naannoodhaa kaasee hamma gandaatti hojjetanii. Naannoo irratti hojjetanii, godina irratti hojjetanii,
aanaa irratti hojjetanii, ganda irratti hojjetanii ol deebi'anii immoo duubdeebiinsaa gaafa adoolessa 17 dhiyaate Baahar Daaritti. Kana jechuun hojii kana dookumentii kana qopheessuun iyyuu yeroo kana dheeraa fudhata. Hojiitti kan gadi bu'anii hojjetanii ol deebi'anii karoora kana akka duubdeebii kana immoo jiroo 5 dhiyeessuun mata hafee dookumentii kana qopheessuun isaa yeroo hamma kana fudhata. Kanaafuu ani wanti lafa kaa'u maalidha? Duraan dursanii qopheeffatan dookumentii kana. Duraan dursanii akka Hacaaluun ajjeefamu beeku. Duraan dursanii sababeeffanii akka isaan hayyoota Oromoo qabanii hidhan beeku. Maaliif akkas godhame yoo jedhame inni tokko bilxiginnaa kanaa fi karaa banuudha jechuudha. Oromiyaa keessa warra gufuudha jedhamee isaaniif uummata gidduu dhaabbatan fudhatama isaanii kan gadi buusan kan ofii uummati itti amanu uummata ceesisuudhaaf kan uummati abdatu yoo jalaa buqqisan malee bilxiginnaa lafa qabachuu hin dandeessu. Kanaaf jalqaba kan hojjetanii jeequmsa ka'e sanaan ajjechaa Hacaaluu booda jara kana karaarraa makfatan jechuudha. Kana qofa miti gaa. Gamaa immoo waan lama hojjeta wanti kun. Gamaa immoo maal gochaa turan? Diina seenaadhaan diina keessan kan ta'etu achi jira. Isaan isinii rukunna jedhanii jalqaba hojjechaa turan. Amma kun isinii rukunneerra kan jedhu duubdeebii isaan dhiyeessan sunii akka gabaasa hojii natti fakkaatanaan. Isa Oromiyaa keessatti qabsaadhaa fi weellisaa aartist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii fi isaan qabatee immoo Oromiyaa keessatti jeequmsa gurguddaa kaasanii hayyoota Oromoo isa hiisisan kana akka gabaasa hojiitti waan dhaqanii uummatatti gadi bu'anii hamma gandaatti himatan natti fakkaata. Kunoo akka gooneerra diina keessan isinii cabsineerra jedhanii waan hojjetan natti fakkaata. Lama jechuudha kun. Maaliif egaa horachuudha barbaadan. Of duuba hiriirsu, deeggaraa hiriirsu, miseensa of duuba hiriirsu barbaadaniitu namoota kanaaf akka godhanii mee intini isaa keessa ilaala. Qabiyyee isaa gaafa ilaaltanii Minilikitti bu'anii jarri kuni eenyutu immoo Minilikitti bu'ee miidhame? Hacaaluu waa'ee Minilikii dubbateetu ajjeefame. Kanaafuu nuuni warra Minilikii isa mallattoo olaantummaa Amaaraa ta'etti dubbate eenyuun hin dhiisu. Hacaaluu isinii ajjeefeera kunoo isa Minilikiin salphiseedhanii waan gabaasa dhiyeessan natti fakkaata. Waan isaan gadi bu'anii hojjetan. Achi keessatti immoo maal jedhu seenaadhaan diinota keessa warra ta'an immoo kunoo maal jedhamu moontotaan isaanii baata mareet lama awwaalcha isaanii tolchineerra badheessuudhaaf yeroon gabaabaa keessatti balleessinadhanii kan isaan dhaadatan. Kana jechuun uummata Amaaraa of duuba hiriirsu jarri kun akkaataan dhufaatii isaanii wayyaanee jalatti guddatan. Wayyaaneen maal isheen akka gochaa turte beenna. Intinii horachuudhaaf deeggartootaa fi duuka bu'oota horachuudhaaf namoota onnachiiftee lolatti seensisuudhaaf hawuzeenitti waan isheen goote beekna uummata ishee irratti. Diraamaa kana hojjetanii gabaasa diraamaa kanaa immoo dhaqaniitu uummata Amaaraa ittiin gowwoomfatu jechuudha. Inni sadaffaan jedhee an kaa'e immoo maalidha? Paartiilee isaanii morman Amaara keessaa warra ittiin mormaniin irrelevaanti gochuu yookiin immoo tapha ala gochuudha. Yeroo kunoo paartiin keessan dhaabii keessan bilxiginnaan diina keessa isinii ajjeesaa jira jedhanii dhaqanii gabaasa dhiyeeffatan uummati isaan jara warra sana dhiisee warra kana leellisuu jalqaba jechuudha. Fakkeenyaaf maaliin isinii ka'a? Erga du'aatii ilaa qaal baqaal akkaataa isaan kaa'an ittiin isinitti afaan Oromootti jijjiire. Du'a aartist Hacaaluu booda jedhame. Dhaabbileen tokko tokko nu wajjin hojjechuuf murteeffataniiru jedhamee jira. Dookumentii isaanii keessatti. Inni dhaabbiin natti fakkaata maqaan gajjallaatti dhaaba gara biraa himaniiru waan ta'eef maqaa dhaabbiin hin dhoofne inni isaanii wajjin walii gale suni dhaaba dhaabbiin natti fakkaata. Kanaafiyyuu nu isaaniin liqimsuudha waan isaa jechuudha. Isaaniin jara sana tapha ala godhanii liqimsu uummata of duukaa hiriirsanii yookaan immoo waatu biraatu jira kan hin shakku jechuudha. Hacaaluu kan ajjeesisan dhaaba kana ta'uu danda'a. Dhaaba kana itti erganii ajjeesaniitu
Gaafa as deebi'u nu wajjin adda baata taanaan yakka kee kana bakkee baafna akkasii goona ittiin jedhanii dhaaba kana kiyyoo keessa waan galchan natti fakkaata. Kanaafiyyuu egaa wanti isaan hamma kana yeroo itti fudhatanii qarshii isaaniitiif sammuu isaaniif yeroo isaaniif itti baasanii hojiirra oolfatan piroojeektii guddaa waan ta'eef yoo gabaabamatti jaarsummaadhaanii jawaarfaan bahanii namni xiiqeeffateera. Isa duraarra jibbamteetti bilxiginnaan Oromiyaa keessatti. Amma immoo jarri kun yoo gadi ba'anii dirraasha seebbada. Lafarraa xaragamti. Namatu du'atu hin taane geggeraa dhabdi. Miseensotuma isaanii illee maaliif gabaa lagannaa dheengaddaa keessatti miseensoti isaanii hedduun isaan irraa dudda galgalfatanii uummata Oromoo duukaa hiriiranii jiru. Amma immoo jarri kun gadi ba'aniinnaan dhugaan isaanii gaafa mul'atu miseensa isaanii dabalatee namoota baay'eetu isaan gana jechuudha. Kana sodaa guddaa qabu. Kanaafi nun jaarsummaas hin barbaannu. Isaan sodaatan jechuudha. Jaarsummaas hin barbaannu qabsooma itti finiinsinaa isaantu gadi taa'ee jaarsummaa nu kadhata. Oromoon kana gowwoomuun irra hin jiru. Jaarsummaadhaan adda adda nu fuudhuun irra hin jiru. Qabsoo finiinsinaa gadi teessisna jechuudha. Maaliif amma immoo jaarsummaadhaan gadi taa'aniitu namoota gargar fuudhanii isa gara biraachitti hambisanii isa irra keessa jiru yoo Jawaariif Baqqalaa gadhiisan jaarsummaadhaan warra gara biraanoo Abdii Raggaasaa maal akka achitti hafaa Booraan achitti hafaa Mikaa'el Booraan Lammii Beenyaaf achitti hafu Hamzaa Booranaa achitti hafaa jaarsummaan namoota kana kaayyoo kanaaf qabaman adda adda fuuti hin ta'u. Nuyyuu hin barbaannu. Qabsoofnee majara keenya baafannaa jechuudha. Kanan jedha waan tokko immoo irra deebi'ee kan inni silaas Obaamaanis dubbattaniittu takka inni isaan amantii nuun jedhanii akka yaayyaan sila jette waggaa 500 fuuldura Oromoo fi amantaa Islaamaa walitti dabalaniitu diina godhataniiru. Amma immoo Oromoo ammasii inni isa kiristaanaa waan ofitti dhiyeessan fakkeessanii amantaa musliimaa achi dhiibuudhaan Oromoo adda baasuu barbaadu. Kun hin jiru. Hacaaluu Hundeessaa amantaansaa Ortodoksiidha. Pirootestaantii illee miti. Baqqalaa Garbaa Pirootestaantiidha. Jawaar Mohaammed Musliima. Hamzaa Booranaa Musliima. Jawaar Mohaammed Arsiidha. Baqqalaa Garbaa Wallagga. Hamzaa Booranaa Boorana. Godinaan illee adda miti. Amantaan godinaan adda adda jira. Amantaan adda adda miti. Gaafa laalan garuu kan tokko isaan godhe mana hidhaatti isaan darbate maalidha? Oromummaadha. Addaddummaa amantii miti. Addaddummaa godinaa miti. Addaddummaa eessa akka burqine miti. Addaddummaa waan barnootaaf barachuu dhiisuu miti. Oromummaa isaaniiti isaanidhe. Kanaaf kan nu baasu qabsoofnee jara kana gadi baafachuu jechuudha. Baay'ee galatoomii Bantii. Dhugaadha dubbii bal'aa kaaftaniittu isinis akkuma argaa jirru jirri kun dhugaadhumatti sabni kun Oromoon Itoophiyaa kana keessatti saba guddichaa jedhama. Garuu tarsiimoon mootummaan kun mootummaan nafxeenyaa haaraa kun ittiin deemaaru tuffii isuma bara dukkanaa durii sana keessatti carraan toltee fi humna warra Awurooppaanotaa fayyadamanii qawwee bara sanaa harkatti galfachuudhaan Oromoo cabsan durii sana arras istirateejii ittiin Oromoo cabsuu dandeenyu qabna kan jedhu tokko waan of amansiisanii gowwoomaa jiran fakkaata jechuudha. Kunis istirateejiin jira isa amma Bantiin jette Oromootu amantii adda addaa hordofaa. Kanaaf salphaatti wal dura dhaabuu dandeenya faa waan jedhanii yaadan fakkaatu. Kutaa adda addaa qabaachuun Oromoo qofa miti hunduma kutaa adda addaa qaba. Dubbii gabaabaa ibsitaniittu keessumattuu Bantiin reefuu kaafteetta. Oromoon wanti adabamaa dhufe Itoophiyaa keessatti durii qabee hanga har'aatti amantii isaa gaafatamee osoo hin taane sabummaa isaati. Isa kana waan sirriitti hubatan hin fakkaatu jechuudha. Olaantummaa keenya deebifnee dhugoomsuu dandeenya kan jedhu fakkeenyaaf waraqaa yookiin dokumentii kana keessa jira. Olaantummaa jedhanii hin dubbatin malee Amaaraan wada qadmoo kibir hin mallisaalan waan jedhutu jira jechuudha. Egaa amma kunillee maal jechuudha kan jedhu kaasa.
Amma nafxanyootatu maqaa Amaaraatiin nagadaara akkuma obbo Amaan dursee dubbate sana jechuudha. Uummata Amaaraa jechuun sabni Amaaraa akkuma Oromoo saba hiyyeessa qaba. Qabaatuun taane irra caalaan isaayyuu hiyyeessa. Sirni nafxanyaas seenaa sirna bittaasaa keessatti Amaaras cisanyaa godhee waa hedduu godhee miidhaa ture jechuudha. Kanaaf irra deddeebine dubbanna kana hanga jarri nuffanitti dhugaadha waan ta'eef nuti saba Amaaraatiin miti sirna nafxanyaa kan jennu. Sabni Amaaraa kaleessa ture sirna nafxanyaa jedhamee kan ibsamu hin turre ofii isaatiif victim ture irra hedduunsaa. Har'a kan jirus bakka fedhaa jiraatu sirna niyoo nafxanyaa amma harkaanuu qabu kanaa miti ummata. Ummata akka ummataatti wal dubbannaa wal hubanna jechuudha. Amma garuu wanni barbaadamaaru ummataaf ummata gidduuttuu akka laalchi wal jibbamsaa dhalatuu fi ummatatu wal nyaachuu deemaara yoo nuti aangoo kanarra hin jirree wal waraansa hamaatu bu'aa jira jedhanii lallabachuudhaan aangoo dheereffannaadha karaan itti deemamaa jiru jechuudha. Isa kanatti dammaquu barbaachisa. Kanaafuu nama keenya fakkeenyaa dallansiisanii akka jibbamsa horatu sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa bara dheeraa jiraatan irratti akka aariisaa bahatu faa gochuudhaaf karaa hedduu dhidhiibaa jiran jechuudha. Gama kaaniinis namoota dogoggorsanii qawwee hidhachiisanii Oromoo irratti kakaasuudhaan Oromoon akka dallanee jara kana wajjin lola seenu gochuuf waan qotanii buqqisanii dadhaban waa hedduu qaban jechuudha jarri kun. Hangammaatti waa xiqqoo milkaawanii irra hedduutti garuu hin milkoofne hin milkaanus. Sabni Oromoo haqa isaa yeroo falmatu sirna wajjin falma malee uummata wajjiniin miti. Sirna nafxanyaa durii keessatti seenaa durii sana keessatti har'a Oromiyaa keessa sabaaf sablammoonni baay'een keessumattuu uummanni Amaaraa qubatee akka jiraatu ta'eera. Kun waan seenaa keessatti ta'e jara kana wajjiniin diinummaa seenuudhaan miti kan mirga keenya kabajsiifnu. Mirga keenya warra micciiree nurkaa fudhate sirna aangoorra jirurraa falminee harkatti deeffannaa jechuudha. Sabni akka kana hubatuuf irra deddeebina waan kana jechuudha. Qabxii kana keessatti waan biraa tokkotu jira. Hagar yemaafres mukkaraa waan jedhutu jira jechuudha. Kana eenyutti quba qaba? TPLF yookiin warra Hawwaat wayyaanee jechuudha. Abaawoo Shanee jedha. Adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaati. Akkasumas Ijiptiidha. Imagine. Jara kana Ijiptii wajjiniin yookiin biyya Masrii, biyya alagaa, biyya fagoo tokko jechuudha. Wajjin wal tarree hiriirsan jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo laallaa as keessaa jechuudha. Kuni waan Oromoo laallatu waan ta'eef TPLF akka mataa isaatti ibsa kennachuu danda'a. Adda bilisummaa Oromoodhaa uummata yookiin immoo mootummaa Masrii wajjiniin wal faana hiriirfameeti warra biyya diiguu jedhame jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo jechuun dhaaba siyaasaa qofa miti akkuma reefuuf nu dubbattanii Oromoodhaaf jaarmayaa laphee Oromoo hunda keessa jiru. Sababni isaas maanni sabboonummaa irrattiin Oromoon an Oromoo jedhee himatu kana dhaabni waggaa 40-50 duraa qabee itichee gad dhaabee adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Seenaa kaleessaa qabee dhufe sana laalla waan ta'eef. Dhaaba kanaan arrallee maal jedhaa jiru warra biyya diiguu jechaa jiran jechuudha. Isaan warra biyya jaaru taanaan dhaabni Oromoon akka agartuu isaatti ilaalu sabboonummaa Oromoodhaa gad dhaabe ammoo warra biyya diiguu jedhame jechuudha. Maaliif warra biyya diiguu jedhame? Oromoo Oromummaadhaan waan jaareef malee waan biraa waan godhe hin qabu. Seenaa keessatti yerootti Masrii wajjiniin dhaabbatee Itoophiyaa waraane addi bilisummaa Oromoo wanni katabame wanni dubbatame tokkollee hin jiru. Dirqiidhaan qaama diinaa yookiin qaama akka diinaatti alaa beekamu yookiin akka alagaatti beekamu wal faana hiriirsanii warra biyya diigu jechuudhaan maqaa moggaasan jechuudha. Kanaaf kuni adda bilisummaa Oromoo qofa kan laallatu miti uummatatti kan hubachiisuu barbaannu jechuudha. Namni sabboonummaa Oromoo qabu hundi warra amma guuramee mana hidhaa jiru hundi adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti miseensa ta'aniiti miti. Kaafaa'oon isa immoo warra biyya diigu jechuudha akka ibsa kanaatti yookiin immoo akka hubannaa wanti kun dabarsuutti jechuudha. Wannummaan sabboonummaa Oromoo lallabu mirga uummata Oromoodhaa Oromiyaa lallabu Oromiyaa keessa Oromoon ofiin of bulchuu qaba qaamni jedhu kamuu warra Itoophiyaa diigu jedhameera jechuudha. Kun
bara wayyaanes jedhamaa ture jedhama malee akka Oromoof Oromiyaatti dubbachuun garuu yakkan turre jechuudha. Gaafati jabaattee dhayitee aangoo jiraatiif yaaddoo taate wayyaaneen si dhiibdi yookiin si hiiti yookiin si ajjeefti malee an Oromoo dhattee Oromummaan sabboonummaan dhaabbachuun kan kee qofti sindiinessiine jechuudha gaafa bara bittaa wayyaanee. Kan amma argamu kana wanni raajii godhu guddaan akka diina biyya biraatii dhufe tokkotti akka tsagura liwut jedhamu tokkotti adamfamee qabamee hidhamaa jira jechuudha. Alaabaa kana baatanii deemuun deebi'ee yakka guddaa ta'e jechuudha. Kanaafuu mee Itoophiyaa kan diigaa jiru eenyu jara keenya? Itoophiyaa kana kan diiguutti deemaaru dhuguma adda bilisummaa Oromoo yookiin uummata Oromoo mooraadhuma qabsoo Oromooti jechuudha. Kana adda bilisummaa Oromoo yeroo jarri jedhanii maqaa dhaanu malee wantichi mooraa qabsoo Oromoo jechuudha. Mooraa qabsoo Oromootu Itoophiyaa diigaa jira immoo warra ilaalcha cubbama akkanaa kana fe'uudhaaf olaantummaa ofiidhaa mirkaneessanii gadaantummaa saba guddaa kana fiduudhaaf kana dhugoomsuudhaaf warra hojjetaa jirutu Itoophiyaa diigaa jira jechuun danda'ama. Diigamsa Itoophiyaa irra deddeebi'amee dubbatamu kanaaf eenyutu yeroo ammaa kana hojii eenyu itti jirutu gaafatamaadha jettanii yaaddu obbo Amaan duraan jalqaba. Hayyee qabxii kanatti dhufu duratti waa'ee jaarsummaa yeroo tokko hin ka'a. Gaafiin Oromoo gaafii jaarsummaa dharaa ta'in gadi jabeessuu barbaada. Karaa biraatiin jaarsummanis yoo kata'u taate yookiin immoo jaarsummaa osoo hin ta'in haasawa politikaati yoo kata'us taate. Haasawa politikaa political settlement kanammoo haal dureedhaan ta'uu irra jiraata. Fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa hundi isaaniitu akka haal duree tokko malee hiikaman Amnesty International illee lallabee jira. Nulleen gaafannee jirra. Kuni guutamuu qaba. Tokko warra kana hidhaa keessa jiru hundi isaaniitu iyyuu hiikamu waliin haasa'uufu jaarsummaa miti kun political settlement gochuufu haal dureen kun eegamuu qaba. Lammaata haasofnis ka godhamu warra har'a mana hidhaa keessatti ukkaamsanii guraaraa jiran kana wajjin ta'uu qaba. Warra ala jiru wajjin miti. Hogganni ukkaamamee mana hidhaa keessa jira. Hoggana ukkaamamee Jawaar faa, Baqqalaa Garbaa faa, hogganoota ABO faa walumaa galatti miseensota fi Oromoota sabboontota Oromoo ka mana hidhatti guuramanii jiran bayanii isaan wajjin gatta'anii wal cinaa gatta'anii yoo haasawanii rakkoo siyaasatiif falaanfalii siyaasaa yoo kennan kana yoo kun hin ta'in jaarsummaan dhara warri Jawaar faa mana hidhaa keessa teessisanii guraaraa akka malee godhaa dhukkuba baraa kanaan kuruunaan qabsiisaa isaan wajjin haasa'uun yakka biraa yakka irraan dabaluu kana gajjabeessuu barbaada. Ka biraa ABO'n TPLF yookiin Egypt wanni jedhu kuni yeroo hundumaayyuu bulguu uuma nafxanyaan. Bulguu hin jirre uuma. Bugimaan kan jedhan imagine diina hin jirre uuma. Fakkeenyaaf itti qabatee akkuma reefu isin lamaanuu jettan itti kuni golgaadha. Qabatee rukutuudhaaf waan barbaade rukutuudhaaf kunoo Ijiptitu akkas godha. Kunoo ABO'tu akkas godha. Kunoo Tigreetu akkas godha. Waan akkanaa kana oofa. Kuni dhaara. Kuni bulguu politikaa uumee diktaatarri yookiin nafxanyaan bulguu kana uumu malee hin jiraatu. Amalummaa isaati. Warri Itoophiyaa wal duraa boodaan bulchaa turan bulguu uumu jalqaba bulguu hin jirre uumu. Bulguun kun immoo Oromoo. Eenyutu Itoophiyaa diige ka jedhu gaafi hundee Itoophiyaa ka diigee sirna nafxanyaa. Kana jabeessuu barbaada. Mee Minilikiin haa fudhannu. Bombii seenaa keessatti bara eeggatee dhoowu ka awwaalee biraa du'e Miniliki nafxanyaadha. Eertiraa hin gurgurate. Qawween jijjiirate. Even Xaaliyaanotaa fi Ingilizota jidduutti wucaalee wulka jedhan kan bariin gurgureeyyu Itoophiyaa masanuu bariin gurguree. Maaliif qawwee argachuudhaaf
Maaliif wanni isaan barbaadan aangoo barbaadan argitee masaanuu isaanii nama isaaniin falmu dhabamsiisuu barbaadan. Kana dhabamsiisu immoo biyyallee gurguratu. Biyyallee gurguratu. Nama dhiisi biyyallee gurguratu. Namallee garba godhanii gurguratu. So biyya kana ka diige ka duris diige akka diigamtu dhukkuba biyya kana diigu ka awwaale ka har'allee diigaa jiru nafxanyaan. Oromoo miti. Oromoon biyya diigee hin beeku biyya ijaaru malee. Gadaa keessatti nagaan ummata nagaan jiraatu ka isa keessa jiru ammatee jiraachisee kabajee jiraachisa. Biyya hin diigne. Kanaafuyyuu ka biyya diigu sirna nafxanyaati. Ka har'allee diigaa jiru mootummaa aangoo irra jiru mootummaa biltsiginnaati. Kana ragaa qabatamaadha. Fakkeenyaaf Dhekiraa Minilikii fi dhekiraa mootummoota very controversial ka seenaa keessatti ummata wal nyaachisu maaliif guuranii masaraa keessa kaayan. Tokko kuni biyya kana diiguuf yoo eessa tuqne yoo Oromoo eessa tuqne Oromoon aaree waan hin taane godha jedhanii karoorfatanii lafa kaatanii jechuudha. Warri Abiyyi irraa achi qaqqabuun dhiifama naa godha. Abiyyi Oromoo maal jedhu nafxanyaan dhugamatti karoorfateetiin kitaaballee itti barreessee dhekiraa mootota duraanillee wal duraa boodaan tolchee saganteeffateetiin biyya kana diiguuf karoorfate nafxanyaadha. Nafxanyaa dullachaa fi nafxanyaa haaraa. Oromoon biyya diigee hin beeku, biyyas hin diigne, ammallee biyya diigu miti. Oromoon mirga isaa gaafate. Afaan kiyyaan dubbachuu qaba, barreessuu qaba jedhe. Biyya kiyya keessatti qabeenya kiyya irratti ajajuu qaba jedhe. Mirga naan malu ofiin of bulchuu qaba jedhe. Walqixxummaa barbaada jedhe. Olaantummaa barbaada hin jenne. Ka olaantummaa barbaadu yoo Oromoo balleesse malee, Itoophiyaa Oromoon keessa hin jirre yoo uume malee, kan hin jiraadhu jedhee saganteeffatee Oromoo irratti duulu sirna nafxanyaati. Gaarii Obbo Amaan. Banti wanta kanarratti yaada kee kaasiiti gara mata duree biraatti jira. Galatoomee yaayya. Biyya diiguu jedhanii kan isaanii afarsan kana qabxii sadiin qabanii waan kanatti inni tokko soba seeduu gama Obbo Amaan jedhanidha. Diinan jirre uumanii ittiin kunoo diinni sitti dhufee yoon hin jiraanne hin badda jarri kun si nyaatu ittiin jedhanii uummata of duukaa hiriirsuudhaa fi carraaqii godhamuudha jechuudha. Kanaaf isa kanaanii irra deddeebi'uu qabxii Obbo Amaan inni fudhadhee darbaa. Inni lammaffaan immoo itti gaafatamummaa sodaadha. Responsibility biyya bushaan kana soda hedduu sodaataniitu maal godhu otoo jarri kun hin jiraanne utuu isaan nan jeeqne kana caalmaanis hin tajaajilan ture. Isaantu karaa natti cufe nagaana dhowwatanii jedhaniitu soba jarri kun dadhaboota waan ta'aniif biyya bushuun bitaatti galteetti waan ta'eef sababa adda addaa uumanii diinan natti baay'ate warra biyya diiganini warra biyya diiguuf carraaqanii isinirraa dhowwaa jira. Kanaafanii gaaffii keessan isin hin deebisne. Kanaafin naannoo keessan hin misoomsine. Kanaafan kanan taane jedhaniitu sobu jechaadha. Wanti ni baqata itti gaafatamummaa baqachuu. Inni gara biraan dhugaa of keessaa qabdi. Biyyi diigamuun isaan jedhan. Kan isaan beekan, kan isaan itti amanan humna seentariitti wal guuree hundumtuu harka isaanii galee biyyattii quba tokkoon sochoosuudha kan isaan biyyi cimaadha jedhan. Oromoon kanan fedhu. Oromoon wal qixxummaatti fedha amana. Naannoon Oromiyaa of bulchite. Naannoon inni biroosii of bulche wal qixxee taaneetu hireen gahuun immoo biyya wal duukaa bulchifannaa jechuudha. Inni kun jaraaf liqimsamu. Maaliif liqimsamu? Seenaa keessatti jarri kun central government control godhaa as ga'aniiru.
Isin dargii irratti waan tarii namooti dargii irratti waan dhaabbate itti fakkaachuu danda'a. Kontiroolii isaan qabanii central government irratti miti. Federal offices amma eenyuun to'atamee jira. Persentaa 75-80 ol saba tokkoon controlled ta'ee jira. Federal office qabatanii sadarkaa olaantummaa isa senterii sanas immoo ofii isaanii akka yoo galfatan biyyattii hunduma ishee namicha tokkicha achi taa'e sanatu mooqa jechuudha. Namni sun immoo eenyuunitu geggeeffama dudduuba immoo ni beekna warra amma jara kana geggeessaa jirantu godhaa jechuudha. Kanaafi biyya diiguu jechuun isaaniif walqixxummaan biyya diiguudha. Isaan gidduutti walqixxummaan du'a. Federalism true federalism yoo lafa qabate jarri kun akka waan mo'amaniitti yaadu. Kanaafitu isa bal'eessuudhaaf kan isaan maraatan jechuudha. Sabni Oromoo immoo jalqabumaa kaasee sabaaf sablammoota Itoophiyaa wajjin walqixxummaadhaan nagaadhaan walii wajjin jiraanna. Kan jedhudha maleessa ani caalee sigararraa taa'eetanii si bita jechuun miti. Utuu akkas ta'e eekko Abiy yeroo aangoo qabate maaliif duukaa hiriirree biyyan binnu akka ittiin hunduma isaanii hin fedhu Oromoon kan isaa qofa hiree isaa qofaatiin jiraachuu barbaada. Nama garbiraatu hin dhiibin utuu hin dhiibamin. Kanaafi yeroo gadi fageessanii ilaalan sodaan isaanii sirriidha. Maaliif kontiroolii sana central kontiroolii sana luuz godhu jechuudha. Federal statein ciccimoo ta'anii yennaan warra yaa cimanii warra akka kibbaa kun cimanii Sidaamni jira kunoo Sidaamaan naannoo mataasaa uummateera Sumaaleen cime Affaar yoo cime central governmentiin coordinate gochuu malee rooliin isaa bituu ajajuu waan hundumaa ol fuudhee fuudhuu hin qabu hin danda'u jechuudha. Kanaaf akka diigamuutti kan isaan yaadan. Kanaafi sodaan isaanii gadi fagoon isaa isa eenyutu immoo biyya diigaa isa jedhamu kana kuni waan bakkee jirudha. Inni tokko seenaa keessatti Oromoon biyya diigee hin beeku. Dhiiga isaa dhangalaaseetu Adwaatti lafee isaa caccabseetu biyya kana tokko godhe malee biyya diigee hin beeku. Kan biyya diiganii warra Eertiraanii kan keenya miti jedhanii Xaaliyaan illee hin waraannu achumaa teessu jedhanii dhiisanii galanii akka Eertiraan nurraa cittu kan godhan isaanii warra naftanyaadha. Kan Jibuutii birriitti gurgurate biyya Faransaayitti gurgurate naftanyoota nu miti. Nun lollee deeffachuudha. Nun tokkummaadhaaf du'uudha. Dhiiga keenya dhangalaasuudha. Seenaan keenya kana fakkaata. Har'as immoo practically kana hojjechaa jiru. Akka sila lachuun keessanii yuukaasaniitu uummata kana walitti naqanii wal nyaachisanii biyya caccabsuuf fakkeenyaaf uummati hacuucaan itti cime mana isaatti galuun isaa hinafu. Lakkii bakka isinii wajjin jiraachuu hin danda'u jechuun isaa hinafu. Hacuucaa sana namarraan ga'uun hacuucaa daangaa darbe namarraan ga'u jechuun biyyi akka isheen gaggahootu akka isheen caccabdu karaa banuu jechuudha. Kanaafuu practically nafxanyaan bilchiginnaas kan jedhu kan dhaabbatteetu biyya diigaa jirti jechuudha. Kanaaf dubbichi isaan walaallataa ofuma biraa barbaadan Oromoo keessa hin jiru jechuudha waan ta'eef. Galatoomaa lachan keessanuu dubbiin akkasuma dhugaadha. Yaaddoon amma jara kanaa guddaan madaalli humnaa harka isaaniitii bahaa deemaa jiraachuudha. Anis wanta kanatti dabalu. Kanaaf jecha diinota keenya jedhanii kan tarrisanii qabatan keessaa tokko Oromoodha yookiin naashinaalizimii Oromooti. Kan biraa naashinaalizimii warra Tigraay jechuudha. Akkasumallee sadaffaa irratti immoo sabaaf sablammoota biroo kan Oromoo wajjiniin tumsa qaban daandii Oromoon hordofu sirna federaalizimii eenyummaa sabummaadhaa kan deeggaran kan illee mirga gaafachaa jiran jechuudha. Odoo haasofnu erga gaafaa caaluun ajjeefame as gaafii mirga naannoo gaafachuudhaa kibba keessatti babal'atee mul'ataa ture dhaameera yookiin immoo dhaga'amaa hin jiru amma waan surprise nama godhu jechuudha. Maal agarsiisa? Yoo Oromoon sagaleen isaa gad dhaamaa deeme yoo Oromoon diinni itti hammaatee ukkaanfamaa deeme warri sabaaf sablammootaa kan akka naannootti ofiin of bulchina jedhanii gaafii gaafachaa turanillee abdii dhabu jechuudha. Tumsa dhabu jechuudha. Isaanillee beektaa Oromoon gaafa humnoome kan isaan hafuura gaarii baafachuu danda'anu kana agarsiisa dubbiin kun.
Malee silaa har'a yeroo Oromoo irratti duulamu kana jaraka Walaayitaa, jaraka Hadiyyaa fa'a daandiidhuma Sidaamaa hordofanii gaafii mirga naannoodhaa jalqaban sana yeroo kanattis waan addaan dhaaban qabaatan jechuudha. Garuu baay'ee sagaleen isaanii dhaga'amaa jiru amma hin beekutti jechuudha. Walumaa galatti sirni niyoo nafxanyaa kun Itoophiyaan haqa keenya hambaa abbootii keenyaati. Abbootii keenyatu jaare isaantu bulchaa ture. Arras nuuf malti malee kan biraatiif hin maltu. Warri sirna federaalizimii jaarra jettee rakkattu Itoophiyaa bulchuuf mirga hin qabdu. Itoophiyaa kan bulchuudhaaf bareedu kan bulchuuf malu nu qofaa hafuura jedhu tokkoon deemaa jiran jechuudha. Kun immoo akka fagoo deemuu hin dandeenyes waan beekan fakkaatu. Maaliif humnoonni sirna federaalizimii dhugaa barbaadan harka wal qabachuun bakka jiranii sosso'aa jiraachuu argaa jiru. Inni kun yaaddoo guddaatti uume. Humnoota kana hunda keessaa immoo humna federaalizimii hunda kana keessaa immoo Oromoon isa guddicha waan ta'eef yoo Oromoo cabsine ittaansinee warra kaanis cabsuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Tigraayin kophaatti baafnee dhahuu dandeenya. Gubbaadhaas waan achira darbanii biyya ollaa wajjiniin godhaa jiranis argaa jirra. Saandwiich goonee jira sana nyaachuun salphaadha. Garuu kan amma murteessaa ta'e humni madaalaan humni murteessaan humna Oromooti. Humna sabboonummaa Oromoo kana yoo sirriitti cabsine malee warra kaanis rifachiisuu hin dandeenyu. Warra kibba keessaa nu rakkisus dhaamsuu yookiin callisiisuu hin dandeenyu. Tigraayinis kana booda humna guddaadhaan itti deebi'uu dandeenya kan jedhudha. Gaafa garii waan fuula Tigraayitti deeffatan fakkaatu malee baatilfiildiin inni guddaan yookiin dirreen waraanaa inni guddaan Oromiyaa keessa jechuudha. Kana beekuu qaba Oromoon. Kanaafuu lolli Oromoo irratti banamee jiru lola bifa hundaati. Karaa hundaan wanna Oromoon Oromummaadhaaf na fayyada jedhu hunda harkatti qabanii caccabsaa jiran jechuudha. Wanni hin tuqamin hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti Oromoon waan dur takkaa dhabee hin beekne hedduu dhabsiifamaa jira jechuudha. Kun immoo dallansuun uummata Oromoodhaa akka dhoohee bakka itti dhaabbatu akka hin qabnetti mootummaa kana nyaatee balleessutti oofa malee Oromoo jilbeenfachiisee fedhii sirna niyoo nafxanyaa kana haaromsee hawwii isaanii guutee aangoorra akka hawwan sanatti bara baraan isaan jiraachisa jedhanii yaadanii kun waan fakkaatu miti jechuudha. Wanna tokko jira Oromoo mooraa Oromoo keessatti waan qulqullaa'ee adda bahuu qabu tokko jira waan reefuu obbo Amaan jedhe jechuudha. Uummata Oromoo irratti kan duulaa jiru sirna nafxanyaati. Kan mootummaa kana keessaayis Oromoo irratti duulaa jiru afaan Oromoo dubbateef Oromoof Oromootu wal dhabe ilaalchi jedhu yeroo ammaa kanatti guutummaa guutuutti dhabamuu qaba jechuudha. Waggaa tokko dura jedhamaa ture wanta akkanaa. Oromoodha kan aangoorra jirus kan mormaa jirus Oromoodha jedhameeti hubatamaa ture irra hedduu keenya biratti jechuudha. Gaafa burjaajawiinsa keessa turre gaafa dubbiin akka ammaa kana ifee qullaa bahee eenyutu maal godhaara eenyutu masaraa jira kan jedhu yeroo itti ifan bahin sanatti namoonni gariin waan kanaaf jecha yeroo qaamni Oromiyaa tokko gariin cabee itti duulamutti afaan qaqqabachuutu ture jechuudha. Arras namni Oromoof Oromoo wal lolaara jedhu namni mootummaan biltsiginnaa kun nafxanyaa miti Oromoodha afaan Oromoo dubbata Abiyyi afaan Oromoo dubbata Shimallis jedhanii Oromoo warra aangoorra jiru Oromoo jedhanii warra mormaa jiruunis Oromoo jedhanii Oromoo lamaantu wal dhagahuu dhabe wal lolaa jira jedhee namni yeroo kanatti hubatu qaama sirna nafxanyaati ofiisaatiif kun hubannoo irra gahamuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan waan Oromummaadhaaf Oromoof quudhaa jiran hin qaban jechuudha jarri kun. Argaa waan biltsiginnaan naannoo Amaaraa ta'e hangammaa kun maanni Amaaraa impaawer goona saba Amaaraa akkatti impaawer goonu akkatti seenaa isaa olaantummaa durii sanatti deebifnu jedhanii maqaa saba sanaatiin poolitikaa taphachaa jiran jechuudha. Dhuguma sabni Amaaraa akka Amaaraatti olaanaa ture kan jedhu gaaffii biraati. Warra seenaa beekuuf dhiifna akkasis miti. Olaantummaa qabaachaa ture garuu maqaa Amaaraatiin saba olaantummaa saba Amaaraa olaantummaa kee deebisuu deemna jedhaniiti saba Amaaraattiin kakaafachaa jiranii jechuudha. Kana yeroo godhan biltsiginnaan kun yeroo kana godhu Amaara bifa kanaan yeroo deemu
Oromoo biratti garuu waan Oromoon qabu hunda caccabsee burkuteessee daaraa dabalaa jira jechuudha. Afaan Oromoo abbaan fedhe dubbachuu danda'a. Nafxeenyonni ilmaan nafxeenyaa Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii irra diinummaa Oromootiin machaa jiran meeqaatamni Oromoota baay'ee garii tokko caalaa qubeeyyuu sirreessanii warra barreessuu danda'an jechuudha. Dhugaadhuma dubbachuu. Afaan Oromoo beekuuniif qubeedhaan barreessuun Oromoof yookiin Oromummaaf quuqamaa nama hin godhu jechuudha. Dhiigaan Oromoo ta'uu dandeessa. Garuu saba Oromootiif abjuun kee maali? Mul'anni kee maali? Jedhamee yeroo ilaalamu kan nafxeenyaa sana caalee yoo argame malee kan sanaa gadiitii miti kan argaa jechuudha. Kana ifa baasee namni keenya beekuu qaba. Mootummaan Oromiyaa bulchaa jiru, mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamee waamamu, mootummaa biltsiginnaa yookiin mootummaa niyoo nafxeenyaa haarawaa afaan Oromoo dubbatu kan Oromiyaa bulchaa jirudha. Malee mootummaa Oromoon kiyya Oromoodha. Oromoof quuqama. Gaafa rakkoonaaf dhaabbata. Gootota kan koo, jagnoota koo, hogganoota qabsoo koo warra bilisummaa kiyyaaf yookiin haqa kiyyaaf wareegama kafaliin kabajaa qaba jedhee ilaalu miti. Jarrimmaa mana hidhaa jiran. Warri Oromoon abdatu na haa bulchanu jedhee hawwu. Warri Oromoodhaaf gatii kaffalan jireenya isaanii guutuu itti dhama'an qabsoo Oromoo geggeessanii saba kana ifatti baasuuf rakkatan bara dheeraa jireenya isaanii dhiisan mana hidhaa jiru jechuudha. Kan akka Jawaar Mohaammed jireenya gaarii biyya faranjii keessatti dalagatee maatii isaa jiraachisuu danda'u dhiisee saba Oromootiif hin qabsoo godha jedhee achitti galee kunoo booddee mana hidhaa keessattis immoo lafa jalatti hidhanii salphisanii abdii kutachiisanii akka lamu ol jedhee sabaaf hin dubbannetti jiilchuudhaaf hojjechaa jiran jechuudha. Kana mootummaa naannoo Oromiyaa jettee warri Oromoo burjaajessuu barbaaddu akka kanatti waan Oromoon qabu, jabeenya Oromoon qabu, jabaa Oromoon qabu tokko tokkoon dhabamsiisanii sirna olaantummaa nafxeenyaa Oromoo irratti fe'anii sana booddee jalaa dhiitamanii dhabamu booda beekamaadha. Warri akkas bookkisu kuni warruma afaan Oromoo dubbattee jala tajaajiltu kanaayyuu hangam waliin deemu kan jedhuyyuu inni gaaffii of danda'edha jechuudha. Haala kanatu deemaa jira walumaa galatti. An kanan jedheeti maaltu fala ummata Oromootiif amma dhaamsa jajjabaa dabarsuu qabna. Erga dubbiin kana ta'e, erga warri aangoorra jiru ifaan ifatti sirna nafxeenyaa ta'uunsaa mirkana ta'e Oromoorraa maaltu eegama kan jedhu reefus dubbanneerraa irra jabeessinee dubbanneeti sagantaa kana xumurraa carraan isinii kennaa waan sanaa wal qabatus waan biraa dabaltanii dubbattanu yoo qabaattan obbo Amaan sirraan jalqaba. Hayyee obbo Yaayyaa akka gaariitti lafa keessee jirtu. Diinni Oromoo nafxanyaa yoo jennu gitni nafxanyaa Oromollee keessa jiraachuu beekuun barbaachisaadha. Kana maaliif yeroo baay'ee nafxanyaa ganda hin qabu, saba hin qabu ka jennuuf kana. Maaliif nafxanyaan sirna gita. Warra sirnaa fi gita mootummaa hoogganu jechuudha. Kanaafuu seenaa keessatti illee mee goobana daacii yoo fudhan yeroo baay'ee hin ka'a goobana daacii. Goobanni daacii qulqulluu Oromoo gandallee hin qabu wanni jennuuf ilma murmaa jedhee abbichuu galaan ofirraa darbe. Du'u sin awwaallu dhibamtu sin gaafannu jedhanii ofirraa darbanii jechuudha. Kanaafuyyuu kuni maal agarsiisa? Nafxanyaan gandallee saballee hin qabu. Kanaafuyyuu Oromollee ta'uu akka danda'u. Yeroo baay'ee ka dhalootaan Oromoo ta'e yookiin hidda dhalootaa ofaatitti gad xiqqeessina Oromummaa. Oromoo keessatti dhalachuu, haadha abbaa Oromoo qabaachuu fi dhiiga qabaachuu hidda dhalootaatiin Oromoo ta'uu qofti ulaagaa Oromoo nama taasisuu miti. Kanaafuyyuu nafxanyaan qofaa ilaalcha. Lammata nafxanyaan gita, sirna, ijaarsa. Kanaafuu warri har'a Oromiyaa bulchu kuni nafxanyaa haaraa wanni jennuuf nu abbaa gadaatiif hin jedhaa bar. Waan afaan Oromoo dubbataa bar. Kanaafuu nafxanyaa haaraa kuni wanni haaraa maqaa nee'oo nafxanyaa karee fudhatu jettu san itti moggaafameef nafxanyaan Oromollee ta'uu akka danda'u warri immoo Oromootu
Itoophiyaa bulchaa jira jedhu mataa isaanii deebisanii uf laaluu qabu. Uf amansiisanii jiran akkasitti uf amansiisanii jiran Itoophiyaa Oromootu Abiyyi dhalootaan Oromoo hidda Oromootii fi dhiiga Oromoo waan qabuu fi Itoophiyaa Oromootu bulcha jedhaa jiran. Kana naaftanyaan sirna ta'uu hin hubanne jechuudha. Tokko kana kalammata Oromoo lamaantu wal lola ka jedhan Oromoo lamaanii miti ka wal lolaa jiru. Oromoo fi naaftanyaa sirna naaftanyaatti wal lolaa jira. Kun sirriitti jala sararamuu qaba. Jaarsummaanis hin jiru jechuudha iddoo kana. Maaliif ka jaarsummaa didu Oromoo osoo hin ta'in naaftanyaadha. Naaftanyaan Oromoo balleessu malee dhabamsiisu malee Oromoo gubbaa taa'ee gadi kumaandu malee Itoophiyaa Oromoon keessa hin jirre ijaaru malee nagaan barbaadu. Kanaafuu jaarsummallee hin jiraan. Ka biraa hinaaffatti gad xiqqeessan qabsoo wal hudhaa mooraa naaftanyaatii fi Oromoo jidduu jiru hinaaffatti gad xiqqeessan. Barii siyaasaa aangoo dhabanii hinaafanii yookiin jaarmayoota poolitikaa Oromootu garaagarummaan isaan jidduutti dhalatee akkana godhe miti kanaa miti dubbiin. Kanaafuu hinaaffatti gad xiqqeessanillee namoota ofittoodha. Waa'ee sabaa hin yaadan. Maaliif waa'ee sabni keenya keessa jiru hin yaadanii jechuudha. Yoo ati har'a ajjeecha narraa haa dhaabatu jettu. Yoo ati ukkaamsa narraa haa dhaabatu jettu. Yoo ati biyya kiyya keessatti mirga naan malu argadha jettu. Yoo Finfinneen Oromiyaadha jettu yookiin mootuyyuu magaalaa guddittii Oromiyaatti hinaaffa siin jedhu. Inni hundumtuu hinaaffaadha. Saayikooloojii keessatti namoonni akkana yaadan kun namoota sabaa yaadanii miti akka nama tokkootitti illee narsisistiidha. Waa'ee mataa ofii qofaa waan hundumaayyuu hinaaffatti gad xiqqeessuu jechuudha. Poolitikaa dorgommii poolitikaa jidduu jirus dorgommii diina fi fira jidduu jirus gara hinaaffatti gad xiqqeessan. Kanaafuu kunilleen sirratuu qabaa qajeeluu qabaa ka jedhu ka biraa qabxiin ummata kanaaf an dhaamu tokkoffaa akkuma reeffatuu jette naaftanyaan sirna የአማራ ጠላት warri jedhu kuni ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo walitti diruu warra barbaadu. Naaftanyaan akkasuma gaa. Maaliif ummata isaasan ummata irraa bayesan maqaaf irraa bayesan isa san hiriirfachuu barbaada akkuma reefu obbo Bantiin jedhe. Kanaafuyyuu diinni Oromoo ka Oromoo irratti duulee duulchisu. Maaliif diina heddummeessulleen gaarii miti. Maaliif naaftanyaa qofa irratti ka Oromoo irratti duulee duulchisaa jiru xiyyeeffatee Oromoon adda baasee isa qopheessee isa irratti qabsoo gochuutu isarra jiraataa jechuudha. Ka biraas akkuma reeffatu kaafte sabaa fi sablammoota biraa itti diruudha. Tooftaan biraa. Karaa biraatiin tokkoffaa akkuma reefu jedhame Oromiyaan diinni istiraatejii Oromoodha. Oromiyaadha. Kalammataa tokko irratti xiyyeeffate ummata Tigraay. Ka sadaffaa sabaa fi sablammoota biyya keessa jira. Kanaafuu kana wal duraa boodaan dhabamsiisuu barbaada. Tokko dhabamuun ka biraa dhabamuudha. Kanaafuu hiriira firaa fi diinallee akka gaariitti addaan baafachuun barbaachisaa ta'a. Ka biraa jaarmayoota Oromoo diigulleen tooftaa isaanii. Humna faallessituu wayii fa'a. Bara wayyaanee yaadattan humna faallessituu fi humna finciltuu maa'ela wayii fa'a jaarmayoota Oromoo keessatti Oromoon amma sadarkaa sanirra hin jiru. Rakkoo Oromoo keessa jiru yoo jiraate komiin yoo jiraate keessatti furachuudha Oromoon har'a. Keessatti furachuu qaba. Maaliif tumsa haala hamtuu kana keessa tumsa diinaa ta'uun wanni hojjetamu maru wanni darbatamu maru hiikkaa poolitikaa qaba. Yookiin Oromoo gargaarta yookiin diina gargaarta. Kanaafuu rakkoon Oromoo keessatti namni mana keessattuu maatii keessattuu rakkoon hin jiraatu. Rakkoo san furachuudhaaf keessan furachuun barbaachisa dhaamsa jedhu dhaama. Walumaa galatti karaa biraatiin Oromoon qabsoo jalqabe kana bifa jabina qabu tokkoon qaama laafaa isaa sirreessee jabeessee qindoomina karaa qabuun tokkummaadhaan hundumaa caalaa Oromoon wanni injifatuuf yeroo hundumaa tokkummaa isaatii. Tokkummaa qabaannee jennaan diinni kamuu abjuudha wanni amma isaan yaadan kun. Wanni isaan yaadan kun abjuudha hujirran oolu.
Oromoon injifachuun waan ooluu miti. Kanaafuyyuu tokkummaan keenya murteessaadha. Amantiin, jaarmayaan, ilaalchaan, diinagdeen, aangoon kana kanaan addaan nu qooduu, addaan nu cicciruu barbaadan diduu kana madhaamaan. Gaariidha galatoome obbo Amaan. Bantii gara keettiin dabra yaada keetii wal qabsiisii dhaamsa wajjiniin xumura. Anis dhaamsuma gara dhumaan qaba. Egaa gaaffiin Oromoo bu'uuraa jira. Isaaf qabsoofna. Jarri kun isarraa nu maqsuuf jecha as gabaabsanii akka nuyi namoota hidhaman nu hiikaa jennutti gara isaatti nu deebisan. Amma gaa qabsoon keenya inni ganama manaa baaneef bakka isaatii akkan sochoonee uummati keenya baruu qabu galmi keenya isaa. Haa ta'u malee garuu waa illan keenyaa fi geggeessitoota qabsoo keenya mana hidhaa keessatti dhiisne mana keenya buluun salphina. Jarri kun dhimma mataa isaaniitii fi miti kan isaan hidhaman. Gaaffii Oromootiif Oromoon kabajaa fi bakka isaaf malu akka argatuuf manaa bahan qabsaan qabsoo Oromootiif namoota hidhaman kana gadi baasuu qabnaa mana hidhaa keessaa bilisa baasuu qabnaa jechuudha. As keessatti jaarsummaa kan jedhu dhufuu danda'a. Jarumtuu sobdeeti kan isheen dokumentii kana gabbaaste kan hin shakku maalidha? Namni maal jedha kan jedhu gadi baasuuf jetteeti kan tarii immoo mormii kaasuudhaaf. Yaada namaa dhaggeeffattee ofuma isheetiyyuu immoo jaarsummaa gaafachuu barbaadde ta'a. Isarratti jaarsummaan namoota wal qixa lama gidduutti malee isa gararraa taa'uuf isa gajjallaa taa'u gidduutti jaarsummaan hin jiru. Mo'omanii jaarsummaan hin jiru. Jaarsummaan hoo'uuf kenni ta'uu qaba. Kanan sii kenna ati immoo kana naa fidda ta'uu qaba. Kana bakka hin taanetti isaan waan qabatan qabatanii Oromoo hiraarsa nummoo isaanii fi jaarsummaa taa'uun hin danda'amu. Qabsoofnee harkaa fudhannaa jechuudha. Qabsoofnee galma sana geenya. Gaafa qabsoofnu kana immoo bilchinaan socho'uun barbaachisa. Amma akkam obbo Amaan lafa kaa'an bilchinaan diinni keenya garboonfataa kan ta'e sirna nafxanyaati maleessaa sabaaf sablammii Itoophiyaa Amaara dabalatee miti. Kanarratti jala sararree hojjenna namoota qabsoo keenya dura gufuu ta'an akka isaan karaarraa nu goran kabajaan itti himna. Qabsoon keenya immoo karaan imalu deemuma qabaachuu dhaabbachuu eenyuuf jedhee hin dhaabbatu. As keessatti gaa qeerroon keenyaa fi sabni Oromoo naamusaan socho'u waan maqaa keenya balleessu gochuurraa of eegu maaliif miidiyaa addunyaa irrattis maqaa namaa balleessuu dandeessi jarri kuni miidiyaan harka isaanii jira mootummaan isaaniif hojjeta warra akka televezyiinii waaltaa faana EBC kan jedhaman kun hundumti isaanii isaatiin dabalate kan dhuunfaas haa ta'u kan mootummaas saba Oromoo irratti bobba'ee jira. Kanaaf iyyuu miidiyaan isaaniif hojjeta. Namoota garboonfataa kanaaf sirnichaaf hojjeta. Kanaaf iyyuu waan hamaa hojjennee of saaxiluurraa of eeguu qabna. Naamusa keenya eegnee qabsoo finiinsuu qabna. Uummatii keenya tokkummaa isaa eeggachuu dura jira. Akkuma sila jennee ammas irra deebina kan isaan nu diineffatan maalummaa keenyaan malee amantaa keenyaan miti godina keenyaan miti yookaallee siyaasa ilaalcha siyaasaa keenya miti. Ilaalaa Abdii Raggaasaa sidhaa jira, Jawaar Mohammadii sidhaa jira. Kaafaa of abaawoodha jarri kun immoo. Abbaa waan ta'eef shaneedhanii maqaatti baasanii kafaa waan ta'eef waan dhiisan hin qaban. Oromoo taanaan isaan buqqisuudhaaf qophiidha. Kanaaf ilaalcha siyaasaa hin adda wal hin fuudhina. Amantii bakka dhaloota maal jettanii utuu adda wal hin fuudhin mootummaa gabroonfataa kana dura dhaabbachuu qabna kan jedhuun dabarsuu barbaada. Galatoomaa fayyaa ta'a. Baay'ee galatoomaa jechuma takkitti itti dabaleen sagantaa kana guduunfaa waanuma isin jettan irratti goolabbii gochuudhaaf uummanni keenya waan beekuu qabu tokko qofan yaadachiisa ammaaf jechuudha. Kunis
Poolitikaa Itoophiyaa keessatti waggaa lama dura ummata sodaatamaa turre jechuudha. Ummata sodaatamaa yeroo jedhu ummata kabajamaa. Ummata waan barbaadu qabsoo godhee argachuu danda'u. Ta'uudhaan biyya keessattis biyyoota ollaattis addunyaa irrattis beekamnee turre jechuudha. Yaadadhaa seenaa waggaa lama dura. Maaliin arganne sana kennaadhaani miti. Dhiiga ilmaan keenyaa kumootatti dhangalaafne arganne jechuudha. Qeerroon keenya gaafa sanatti wareegamanii arra owwaalamanii jiran yookiin reefka isaanii bineensi nyaatee jiru arratu lubbuu deebi'anii argatanii maal nuun jedhu jedhee lammiin Oromoo amma lubbuun jiru hundi of gaafachuu qaba jechuudha. Gaafa sana boona yookiin piraayidii sadarkaa sanarra geenyee turre sana arra akkamitti dhabne jennee of haa gaafannu. Har'a oo deebifnee argachuu hin dandeenya immoo hin dandeenyu kan jedhu gaafii ta'aansinu ni dandeenya kan jedhu immoo haa deebifnu. Eeyyan ni dandeenya. Salphina sadarkaa ammatti kufnee jirruu fi hoogganoonni keenya nurkaan mulqamanii guuramanii mana hidhaa naqaman kana keessa deebinee bahuu ni dandeenya jennee waadaa waliif haseennu. Arra Oromootu araaraan malee biyya kana bulchuun hin danda'amu jedhee iyyachaa jira, kadhachaa jira. Kun kan ta'eef paawuriin yookiin balance of power yookiin madaallii aangoodhaa gara keenyatti doofuun hafee gama isaaniitti galuu isaati. Gama sirna nafxanyaa haaraatti deebi'uu isaati. Kana keessaa bahuuf ammas qabsoo nu gaafataara. Yeroon itti qaamni arra nu doorsisuu fi maal fidda nuun jedhu kun araara malee hin ta'u jedhee dubbatu akka dhufu dhagahuu yoo barbaanne ammas qabsoof hidhannee ka'uu barbaachisa. Kun waan boriftaan jedhamu miti. Qeerroon Oromoo bakka jiru nu dhagahu, ummanni Oromoo nu dhagahu, karaa danda'ame hundaan mootummaa kana luka tokkoon dhaabuu ni danda'a. Kana sagantaa biraatiin itti deebina dhihoodhuma kanatti arraaf sagantaa keenya kanumaan goolabna. Waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkasumas waayillan kiyyaa obbo Amaan Kadir akkasumas obbo Bantii Galataa sagantaa kanarratti waan waliin hirmaanneef baay'ee isin galateeffannaa. Nagaan nu tura. Nagaa jiraadha. Nagaan jiraadha.